Ashama akkam jirtu maatii waloodostituuti. Nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu jecha viidiyoo gabaabaa haalaan namatti toluu fi barsiisaa ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheera. Subscribe fi like akkasumas share gochuun hanga dhumaatti nu waliin turan affeerraa koodha. Namtichi Harbi jedhamu kun hoogganaa dhaabbata kanaa ta'ee hojjechaa jira. Kaat immoo barreessituu isaa taatee kan hojjettu yoo ta'u, dubartii sammuu gaarii qabduu fi cimtuudha. Kaat ganamfattee gara hojii ishee haaraa deemuun taa'umsa keessummeessaan boqoturra teesseetu jirtu. Harbi gara ishee dhufuun nagaa erga wal gaafatanii booda hojjettuu haaraan dhufte ishee ta'uu ishee fuula ifaadhaan gaafata. Isheenis fuula ifaadhaan eeyyeen anadha. Obbo Harbi ta'uu qabdaa. Ani Kaatin jedhama jettiini. Innis fuula gammachuun guute sana otoo hin balleessin gabaabsitee Harbi jettee na waamuu dandeessa jedhaani. Kaatis garraamummaadhaan waan ansi argeef natti toleera jettee harka ishee gara isaatti diriirsuun gargaartuu isaa ishii haaraa akka taatetti himte. Harbi garuu gama isaatiin nu biraa wal hammachuu malee harka wal fuudhuun hin jiru jechuun gadi jedheetti maramee dubbisa. Kanaanis Kaat miira walii wallaaluu keessa ta'uun hammattiini. Akka hammatetti waan irra tureef nageenyis waan ittiin dhagahaminiif Keet suurri argaa jirtu kun kan haadha manaasaa akka ta'e gaafatti. Harbis akka nahuu ta'ee fuula gaarii agarsiisuu yaalaa kan haadha manaasaa ta'uu ibsee fi suuricha teebilii irra gadi garagalchee kaaha. Itti fufuunis waa'ee haadha manaasaa odeessuu dhiisanii akka filatutti himuun taa'umsa isaarra deeme taa'a. Itti aansee waa'ee ishee baay'ee baruu akka barbaadu ibsee fi waan galmaan gahuu barbaadu akka itti himtu gaafata. Isheenis fuula ishii abdiidhaan guutameen gooftaa koo abjuun koo akkuma kee gaggeessaa dhaabbata guddaa ta'uudha jettiini. Harbis abjuu gaarii akka ta'e himuun garuu biizinesii keessatti baruu kan qabdu taateewwan otoo hin taane namootadha jedhetti himaa. Kanaaf gammadaa na taasisiitii bakka kana caaluu irratti sirra mada jedhaani. Isheenis akka isheetti hin tolle fuula ishee irraa mul'isaa tolee galatoomi jettee kutaa sana dhiistee baati. Mana galtees dhiphinaan harka ishee walitti rigaatoo jirtu. Haati ishee gammaddee kolfaa kutaa sana seenuun elaa intala koo qaxalee baga gammadde jettee hammattee dhufatti. Dhala koo dhaabbata sana keessaa hojjechuun abjuu keessa hangafaa ture. Kanas waan milkeessiteef sittan boona jettiini. Kaatis fuula ishee irraa gammachuu waan hin mul'anneef haati ishee maal taatetu jechuu gaafatti. Keetis gama isheetiin gaarii ture. Garuu hoogganaan koo waan hin barbaachisne gochuuf yaalaa jira. Ilaalchisaas namatti hin tolu. Meebii sammuun koo uumee ta'uu danda'a. Kanarraanis haadha manaa qaba jetteetti himti. Haati ishees gaarii akka hin taane himtee fi guyyaa hojii kee jalqabaa irratti kun erga uumamee kan kana caalu akka dhufuu danda'u dhiphinaan itti himti. Kaatis dhiphachaa beeka haadha koo Harbi itti gaafatamaa dhaabbatichaati. Bakka kanarra caalu gahuuf inni na barbaachisa jettee haadha isheetti yeroo dubbattu haati ishees akka haadhaatti kanan si gorsu. Ati mucaa baay'ee cimtuudha. Kanaaf bakka guddaa gahuuf kan saamitiitii gargaarsi eenyuyyuu sin barbaachisu jettee mucaa ishee gorsiti. Kana boodas Keet galatoomi jechuun biizinesii keessatti taateewwan beekuurra nama beekuun akka caalu itti himti. Sana boodas maal tokko ta'e ilaaluuf murteessiti. Guyyaa itti aanuttis Keet hojii irratti argamtee hojjechaa jirtu. Harbi duubaan asaasaa ol seenee waan gaariitu nutti urgaahaa jira jedhee sagalee isaa ol kaasee dubbata. Keetis fuula ifaadhaan kan baay'ee jaalattu vaaneellaa Faransaay akka ta'e seeqaatti himti. Harbis seeqa kolfaa fuularraa agarsiisaa. Ani kanan dubbadhe waa'ee keeti jechuun gara isheetti siquun hanga hafuurri isaa citutti erga ishee suufeen booda urgaa hinni kee akka daraaraatti jedhaani. Isheenis gochisaa bitaa itti galatoomi jetti. Innis xiqqoo akka yaadu wayii ta'ee affeerraa irbaata hojjettootaa irratti argamuu dhabuu ishii gaafata. Isheenis affeerraan irbaataa jiraachuusaa akka hin beeknee fi galgala hojii hojjettu akka qabdu itti himti. Harbi dabalee akka yaadu wayii ta'ee maal sitti fakkaata? Affeerraa dhaabbata kana irratti argamuu dhiisuun ilaalcha gaarii miti. Bakka guddaa gahuu kan barbaadu natti fakkaatee ture jedhaani. Keetis akka nahuu wayii ta'a. Sa'aatii isaatti akka argamtu yeroo itti himtu Harbis seeqaa uffata gaarii uffattee akka dhuftu itti hima. Galgallis gahee Harbis qofaasaa ta'ee ishee eegaa jira. Isheenis itti bareedee fuuldura isaa akkuma teesseen hojjettootni biiroo eessa akka jiran isa gaafatti. Innis ani gahaa miti jechuun gaafata. Kaatis akkas jechuu ishee akka hin taaneef affeerraa irbaata hojjettootaa waan ta'eef warri kaan eessa akka jiran qofa beekuu akka barbaaddetti himti. Harbis fuula ifaa sana agarsiisaa isaan dhufuu akka hin dandeenye garuu akka carraa lamaan keenyaafuu gaariidha jedhee harka ishee hooksuu yaala. Isheenis maqaa isaa guutuun Harb jettee waamuun haadha manaa akka qabu yaadachiisti. Harbis fuuluma ifaa sanaan
homaa rakkoo akka hin qabnee fi icciitii lamaan isaanii qofa akka ta'e itti hima. Kanaanis fuulli ishee akka jijjiirame Keet gammachuun kan ittiin dhagahamnee fi akka hin goone jala murteetti himti. Harbis dubbiin ishee akka ittiin tollee fi hoogganaa ishee akkanatti kan kunuunsitu gochuu kan barbaadu natti fakkaate ture. Sadarkaa guddinaa siif mijeessuu fi siif kennuu akka hin danda'u ni beekta yeroo jedhuun haati ishee gargaarsa eenyuyyuu otoo hin eeggatiin bakka guddaa gahuu akka dandeessuu fi karaan sirriin kan akka hin taane itti himaa kan turte yaada ishee keessa dhufa. Yaada harmee isheetti walii galuun ofii ishee haalota ishee akka sirreessitu itti himti. Yeroo kana Harb kolfatuuf fi kolfaa kanan sitti hime natti fakkaate biizinesii keessatti taateewwan beekuurra namoota beekuutu caala jedhaani. Kaatis nyaara guurtee dhaabbata mataa ishee banachuun milkaa'ina kana caalaa akka argattu xiiqiidhaan itti himti. Harbis kolfatuuf fi seeqaa akka hin milkoofneef yeroo itti himu Kaat xiiqiidhaan bakka teessu ol ka'a. Egaa jijjiirameen sitti agarsiisa jettee bakka taa'utti dhiistee deemte. Kaat akkuma mana geesseen waan ta'e hunda harmee isheetti himuun mararamtee saqamtee boossee. Harbi garuu daandii duraarra imaluun gargaartuu haaraa qacaramte irratti qocollaa saalaa geessisaa. Hojjettuun haaraa sunis nama salphaa waan hin turreef poolisiitti beeksifatti. Akkuma yeroon darbaa deemuun Kaat jabina ishee duraa deebifachuun biizinesii dhuunfaa akkamiin eegaluu akka dandeessu qorannoo taasisuu eegalte. Deemsi ishii ol jechaa yeroo deemu kan Harbi immoo gadi duubatti deemuu jalqabe. Sababa qocolloo saalaa geessisee hidhamee battalumatti hojii isaa dhabaa. Waan hunda al takkaan waan dhabeef akka haaraatti jalqabuun irra ture. Kaatis waan yaadde galmaan gahuun dhaabbata mataa ishee banattee manaajara taati. Karaa biraadhaan garuu Harb dhaabbata kamirraayyuu hojii dhabee. Ta'iin kun erga ta'ee waggaa 3 booda carraa wal arguu isaan qunname. Harbi biiroo ishee keessa taa'ee ishee eegaatoo jiru Kaat balbala saaqxee seenuun Harbi ta'uu qabda jettiini. Innis ol jedheetoo isheen ilaalin rifeensa isaa sirreeffachaa eeyyeen anadhaa beeksisa haaraa bahee argeen galmaa'u jedhaani. Isheenis sirnaan isa ilaaltee otoo waliin argin yeroo baay'ee ta'e jettiini. Ol jedhee ishee mil'achaa Kaat biiroo kana keessaa gargaartuu taatee akkati hojjettu hin beekun ture manaajara kee barbaadeen dhufe jedhaani. Kaatis akka boonu wayii ta'a qeenxiidhaan gara taa'umsa ishee deemtee erga teesseen booda dhugaa dubbachuuf yoo ta'e manaajarri biiroo kana anadha adda Jaaksan jettee na waamuu dandeessa jettiini. Harbis dinqisiifatee akka giingahuu wayii ta'e dhiifama erga gaafatee booda hojii isaa duriirraa akka ari'amee fi hojii barbaada akka jiru itti hima. Yeroo kana Kaat dhiifama bakka si madaalu dhaabbata kana keessaa hin qabnu maal sitti fakkaate? Biizinesii keessatti taateewwan beekuurra nama beekuutu fayyada. Kanaanis ejensiiwwan hundatti bilbiluun waa'ee kee waan hunda waan itti himeef hojii argachuu irratti carraa gaarii Harb erga jetteen booda amma bahuu dandeessa jetteeni. Innis miiluma isaa deemaa dhufeen ariifatee bahee. Biiroo hojii keessatti rakkoon akkanaa dubartoota hedduu mudata. Filannoo biraa kan qaban waan isaanitti hin fakkaanneef yookiinis sadarkaa guddinaa argachuuf jecha qaama isaanii nama hin jaalanneef hin barbaannetti dabarsanii kan kennan manni isaanii haala kaa'u. Ani garuu waan tokkoon isiniin jedha. Dubartummaan kabajadha. Kabaja keessan gattanii hojiin argattan yookaan carraan guddinaa eessaanuu isin hin gahu. Haa ta'uyyuu malee qaama keessaniin yaaduu keessaa baatanii beekumsa keessan akkasumas dandeettii keessan qofaan yaadaan dhaamsa guyyaa har'aati. Asumaanis namootni akka Harbi biiroo keessa maatii fi bultii ijaarratanii otoo qabanii sarbaa dubartootaa keessa dhokachuun beekumsaa fi dandeettiin otoo hin taane fedha fooniin hojii fi aangoo kennuu kan baran waan baay'ataniif bila keessan fayyadamuun ragaa qindeeffattanii gara qaama dhimmisaa ilaallatuuf eeroo akka laattan dubartummaa keessan akka kabachiifattan asumaan dhaamsa gabaabaa isiniif dhaamna. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata ture. Yoo jaallattanii isinitti tole laayik godhaa. Yaada yoo qabaattan immoo komentii nuuf barreessaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.